Ableen maal? Ableen hin taphatin jettan. Ableen hin taphatin. Dhiisi uffata maal jirta? Uffata maal jirta? Saya daawwattoota hordoftoota keenya kun baalxoo haarawaa nan bite kana gooteera. Du'aa'iin keessan baay'ee kan nama gargaara. Du'aa'ii nuuf godha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya jira jirtu nageenyi keessan badhaadha. Daawwattoota hordoftoota keenya namoonni baay'een gara WhatsApp imo dhuftanii aruusni kamii naalchaa jirtanii awaanii waan kana godhaa jiruuf isinitti himu isinuu beektu nikaa hidheetiin jira. Garuu nikaa hidhuun kiyyaas jaaladheetii miti dirqameeti. Yoo na fuute irraa isii kanaan jette, yoo na hin fuune irraa isinii ku jala murii taa'inaan jette namti. Sababa kanaati irraa kan ka'e anillee fuudheera nikaa godhadheera. Har'a guyyaa lammaffaadha. Isiin ammoo har'a guyyaa lammaffaadha. Irraa hin hiikaa jetteeti isiin namichatti bilbileetiin isii fuudhee geessaatti. An ammoo waliin deemnaan jedheen. Namichi iyyuu bilbila jalaa kaasuu fide as teessee na bira teessee itti bilbilte. Namichi bilbila jalaa kaasuu fide maaliif nama baay'ee itti yaa namichatti nama baay'ee qaba namichatti dhaqee siirii hojjetatu kuunfirraa hiikuu namichi kaan irraa hiika kaan itti hidha kaan irraa hiika kaan itti hidha gaba baay'ee qaba namichi. Arabnis baay'ee itti yaa akkasumatti Afrikaanonnis baay'eetu isa bira dhaqa. Kanaaf namichi yeroo hojiirra jiru bilbila nama jalaa hin kaasuu jedhan. Amma kanaaf isiin achitti deemte dhaqeetiin namicha bira dhaqee iddoo inni jiru laalee fuudhee achitti isii geessaa jetteeti. Asii kaatee na bira deemte. Anis maalin jedheen aruusa seenuun hin jiruun jedheen. Hamma haadha mana kiyyarraa irraa hiite qulqulluu akka duraanitti isiin ni dubbattee ijoollee isiitiin wal bartee anaa wal bartee isiin nagaa taanaan aruusa waliin seennaan jedheen. Aruusa waliin seenuun ani kaniin kana hunda godhaa jiruuf maaliif gowwumaa miti jaalladheetii miti. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa hamma isiin saadaa irraa na hiitutti garuu immoo aruusa seenuun hin jiru. Kana wanni isinii galuu qabu. Saadaan akkam keessa jirtii kunoo dhuftee jirtiiyyuu saadaan akkam keessa jirtii warri jettanis guyyaa meeqa viidiyoo isiniif hin marree kunoo isinis as akka ijoollee taphataa jirti. Kanaafuu namittiin kuttee jirtii maal ableen deemtu no? Saada maal ableen deemtu no? Ableen maal? Ableen deemtu maal? Ableen maal isin jiraata? Kan ini ablee kan ablee la saada gattaa'e ableen taphatii gattan ableen hin taphatin saada ableen hin taphatin gattaa'e saada gattaa'e saada taa'e siin saada gattaa'e sablee maal maal ablee kamitti godha gattaa'ii saada kan ablees kanni ablees kan saada ablee maal itti godha taa'imni horsiki gadhiisa maali? Harkaan gattaa isaa maal taate? Uffata kanaan dura cirtee hosiif gadhiisi. Taa'imee gad. Daawwattoota hordoftoota keenya kunoo akkana jirti.
namni haati mana akkana jalaa taate akkamitti aruuza jedhee na ajaa'ibsiisaa namittiin aruuza seenaa ka'e jettiin himatu halkan gattaa isaati gattaa isa taa'e meeshaa taa'e kaa'i ablee tan wanni fiddeef maali jedhisi kan kanas askan isin jedhe akkana keessa jirti kuno taa'imee taa'e isa deemtame taa'e kottu gaafuma isiin tun naaf fayyite ilaalame baaltoo gubbaan uffachi deemta sagattaa'e ableetti deebitee fiddemmaas maal saate maali sagattaa'e fura gattaa'e ableet kan isaadha gattaa'e miira lukkana waraane lukkana dhiisitee rarama waraante baalto maalitti goote maal isaadha maal dhiisi uffata maal jirta uffata maal jirta gadhiisi askanni saasa maaliif jirta uffata maal jirta sagattaa meeru aish maal jirta uffata kaa'e kaanuu rakkaan godhatiin isaa maali qotteedhaan ofitte uffata dhiisire daawwattoota hordoftoota keenya kun akkanatti uffata ciraa jirti kunoo uffata waan isin godhu jirtu ilaalaa kunoo maaliif akka jirta uffata baaltoo ciccirteeti kara gootee baaxoo lama ol gufaan uffachuu qabde baasi mee kalaas baasi kaa baaxoo lama ol gufaan maa uffatta lama ol gufaan maa uffatta mali sagattaa'e maal taatti isaa tan gattaa isa daawwattoota hordoftoota kiyya namitti inni itti ergame biraa kutee haalle kun ammaas ciraa dhufte kun ola cirii fixi guutumattu ablee tana anniin deebisa ni fuuta meeqattaa kanarra ada ablee ni deebisa ni fuuta kan sekarang isin jablee kan sekarang ablee kan yoo sedhee was kan isaa beekadhu ulee ni beektate ulee ni beek as kan
Sana. Bas, Anas. Bas. Gadhiisa. Daawwattoota hordoftoota keenya kun baalxoo haarawaa nan bite kana goote. Nan bite haarawaa kana goote. Amma kana ceefte. Taa'ii meeqatti? Maaliif hin tajaajilin irra kan gadda? Ka'ii deemee ka'ii mee ka'ii. Daawwattoota hordoftoota keenyaa yoon hidhe malee yoon hidhee kaa'e malee kalas taa'u diddee jirti hidheetiin kan qanametti hin dhuftu ka'ii. Namitti gattaa'e. Kai sini lu sitting kalau pakai dan seragam. Yalah. Kai. Baay'ee takka na dadhabsiifte itti qollofeetiin biraa dhufe immoo ni maal gochuun qaba maqa. Amma namittiin eda achi bulte arraas achi oolte moo namichaa isillee nikaa godhate ni maal gochuun qaba maqa. Uffata cirtee fixxe duraan mana kanallee tolchiteeti qulqulleessiti amma waan tokko yuun qulqulleessitu akkanumatti teessi amma yoo isin alawaadaa seente akkuma maanta na sikkiin isii fudhattee dhufte irraa hin eega. Yoo isin ala kanatti akka tasaa gabbaate akka ijoolletti hin jala deemee eega. Yoon mana keessa dhorke uffata jirti ilkeen nyaatti albee fudhattee jirti maqasa fudhattee jirti ni maal godhuun qaba. Namichi adeemte hafte namicha biratti daawwattoota hordoftoota keenya namichi san tumee namarraa achi baase uleedhaan akka ajaa'ibattiin isiitu hin daareesse na fuutu malee jette fuudhe man laa wayya yeroo haati mana akkanatti uffataan an biteef akkana cirtee akkana gootee waliin geesse maal wayya namitti san bakkaan itti barbaadus hin jiru deemtee isillee bilbilli isii cufaa namicha shayxaana bira seenna bilbila ni cufata namni waan isaan beeku. Du'aa'iin keessan baay'ee takka nama gargaaraa du'aa'ii nuuf godha. Jiruu kanaa keessa rabbi isin haa baasu. Bakka bareedduudhaan isin haa ga'u. Duraa fi duuba keessan isin haa tolchu jedhaati du'aa'ii nuuf godha.